suuraa fi viidiyoo namaaf ergatan fageenyumatti bilbila nama ergataniif san keessaa balleessuu barbaadan yookiin dileetii gochuu barbaadan akkaataa karaa salphaa ta'een balleessuu dandeessan isin barsiisa. Fakkeenyaaf namni sun yoo suuraa saniin yookiin ammoo viidiyoo isin ergataniif saniin isin sodaachisee isin rakkisee isin cinqee salphaatti siistama kana fayyadamuudhaan akkaataa bilbila nama ergataniif san keessaa guutumaan guututti waan nama saniif ergatan balleessuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaan turaa hordofa. Hayyee daawwatan kiyya aappii tokko bilbila keessatti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda asirratti michuu joobis kajuu jalaadha sanii baasar tola tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu hunda tola tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan sitti fixaa tola ikoon isa jala tola tokkoof kilikni gootanii bakka sarchii irratti ubee faa na daa barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kilikoo sarchii gootanii achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan fixaa suuraa hunda tola tokkoof kilikni gootanii achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa oltaa gadeemtu minumaa achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa aappii astu qabu fadhaa kajuu jalatti daawulood keessatti daawulood tantuutaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayyee daawwatan kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin imeelii isin gaafata jechuudha. Imeelii bilbila nama saniitiif paaspoortii bilbila nama saniidhaatti guuttanii asirratti next kajuu wantoota tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan bilbila nama saniifidha jechuudha. Bilbilli awwalaadha keessan jechuudha. Kan itti aanu immoo bilbila nama saniiti jechuudha. Kan itti aanu hoonarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda kun haala kanaan isiniifidha jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniifide asirratti ikoonii siitingin jirti irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda kun asirratti faaktor riisiit kayyootan irratti yeroo tokkoof kilik gootanii bilbila saniidhaa guutumaan guututti foormaat jalaa gootanii waan nama saniif ergitan guutumaan guututti bilbila sanii keessa balleessuu dandeessu.